Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii namoota baay'ee kan ta'e Facebookaa fi Messenger keenya akkamitti off online goonee fayyadamuu dandeenya? Otoo online irra jirru hiriyoonni keenya akka online irratti nu hin argine akkamitti dhossaan fayyadamuu dandeenya? Daataa banannee akka namoota biraa daataa biratti hin mul'annetti akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu? Viidiyoo nuuf hojjedhu jettanii gaafii adda addaa kan na gaafattan. Anillee gaafii keessan kunoo bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Barnoota akka nama hundaa'u barbaachisu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumatti yoo daawwattan daataa keessan dhossaan akka barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Otoo karaa barumsaatti isiniin dabarsin duratti warreen hanga ammatti maatii keenya hin ta'in subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Akkasumas viidiyoon kunis akka namoota baay'ee bira ga'uuf like share gochuu hin dagatinaa. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Hamma kallattii maan karaa barumsaa isin dabarsa. Kana godhuuf yeroo tokko FB keessan keessa ni seentu jechuudha. Facebook keenya keessa seennee jirra kun amma kallattii maan eessa dhattu asirra dhattu jechuudha. Tuqaa sadeen kanarra bakka kanarra dhuftanii irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda akkanatti jala kana ol harkistanii jechuudha. Gadi buutu jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii bakka setting and privacy bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda ol deebitanii asirratti setting bakka jedhu irratti kilik gootanii jechuudha. Sana booda gadi buutu jechuudha. Sana booda jala kanatti kunoo active status tajettu argattan jechuudha. Ishee tanarratti yeroo tokkoof kilik gootan. Sana booda kunoo akkanatti asitti isiniif baha jechuudha. Show when your activity kan jedhu kana fuulduratti sanduuqa argattu. Amma akkanatti yoo banaa gootanii samaawii gootanii dhiiftan namni hundinuu online irratti isin argaa jechuudha. Toora irratti isin argaa akka isin toora irra jirtan akka isin daataan keessan banaa jiru isin argaa jechuudha nama biraa jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdan hordoftoota kiyya dhoffattu yoo barbaadan isa kana akkanatti irratti cuftanii irratti tuttanii jechuudha akkana gurraachestan. Sana booda gadi buutan jechuudha. Jala kanatti kunoo akkuma argitan turn off jedha asitti cancel jedha. Yoo irraa deebuu barbaadan cancel gootu. Irraa deebuu yoo barbaanne isa kana online cufuu yoo barbaadan asitti turn off bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Amma guutummaan guututti Facebookni kuni online isaa cufamee jira jechuudha. Hiriyyaan kiyya yookaan fireendonni kiyya akkanan toorarra jiruu fi toorarra hin jirre na arguu hin danda'an jechuudha. Amma boodanii ani amma banuu waan hin barbaadeef jechuudha isinuma argisiisuu fi irra deebi'ee bana jechuudha. Amma kunoo naaf banamee jira jechuudha. Okay, amma kanatti aansuun karaa Messengeraatiin isin argisiisa. Messenger keessan irratti eega cuqaastanii hordoftoota kiyya tuqaa sadeen kanarra dhuftan yookaan muraa sadeen kanarra dhuftan kilik gootu. Sana booda akkanatti isiniif ba'a. Yeroo inni akkanatti isiniif ba'ee kallattimaan settingii kanarra dhuftanii irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda kunoo gadi buutanii asitti akkuma Facebookaa san argattanii jechuudha. Activity status tajettu argattan asirratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa sana booda akkanatti fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Sanduuqni kun lamaanuu yoo banaa jiraate ni cuftan jechuudha. Ofirraa amma kiyya sanduuqni kun banaa jira kun akkuma argitan online kiyya namni hundinuu arguu danda'a jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf yeroo tokko irratti cuqaastan. Sana booda jala kanatti yeroo isin gadi buutan maal argattu sa'a meeqaaf cufuu barbaaddaa sa'a takkaaf olaanirra baduu barbaaddaa sa'a 8 akkasumas sa'a 2 barbaaddaan hunda yookaan haga guyyaa meeqaa kan jedhu jala kanatti gadi buutu. Yoo sa'aan irra kaayatu barbaadan sa'a muraasa online irra baduu yoo barbaadan asiin irra kaayattu jechuudha. Yoo immoo guyyaa 4-5 irra kaayatu barbaadan yookaan ji'a 2-3 online irra akka hin mul'anne argama godhatu barbaadan jechuudha. Bakka kun asirratti gadi buutanii custom bakka jettu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda akkanatti guyyaa isiniif fida jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkuma argitanii kun asirratti amma guyyaatu jira jechuudha. Baraatu jira. Hanga baatii barbaadanii san asirratti itti guuttatu jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a amma kan keessa jiru ji'a Juulii jirra fakkeenyaaf hanga ji'a dhufuutti irratti hin argamu yoo jettanillee kunoo qastii tana tuttaniituma ji'a barbaadan irratti jijjiiratan yookaan ulee tana tuttanii ji'a barbaadan irra kaayyatanii sana booda okay irratti gootanii irra kaayyattu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf irra kaatu waan hin barbaadini uf duuba deebi'eetiin isin argisiisa. Tole guyyaarrallee kaayyatu hin barbaanne guutumatti ammuma ofirraa cufuu barbaadaa za'a barbaadan itti deebi'ee banadha ammuma cufuu barbaadaa yoo jettanillee fakkeenyaaf asirratti ni cuqaastu. Sana booda akkanatti fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Kanuma tokkoffarra jiru kana asumarratti dhiiftan jechuudha. Akkanatti inni ufiinuu irra ta'a jechuudha. Sana booda isin asumarratti dhiiftanii maal gootanii jala kanatti gadi buutanii pause bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof kunoo amma asirratti pause jedha. Bakka pause jettu tana yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda kunoo hordoftoota kiyya akkuma argitan amma guutummaan guututti online kiyya cufamee jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf uf duuba deebi'an isin argisiisa xiyya kanarratti tuqtanii jechuudha. Gara duubaa deebitanii jechuudha. Hiriyoonni keessan
ni mul'ata moo hin mul'atu ka jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Ejen kun akkuma argitan asirra amma wanni tokko hin jiru namni online irra ni jira hin jiru jechuudha. Okay mi amma baneen isin argisiisa irra deebi'ee jechuudha baneen isin argisiisa maaliif check godhuuf jechuudha irra deebi'een isin argisiisa kun amma isa kana ni banna baneetiin jira amma of duuba deebi'een isin argisiisa jechuudha. Guutummaan guututtuu namni kun akkuma argitan hordoftoota kiyya namni hundinuu kun online irratti deebi'ee jira jechuudha. Eenyutu online irra jira kan jedhu guutuun isaa as jira. Anilleen akkanumatti hiriyaa kiyya biratti online irratti deebi'a. Yoon cufe immoo akkasumatti hiriyoota kiyya bira badaa jechuudha. Isinillee nama online irra jiruu fi hin jirre guutumatti arguu hin dandeessanii namnillee isin arguu hin danda'u jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota fi kabajan barnoonni har'aaf qabadhee dhufe asumarratti kan raawwatu ta'a akka isin gammachiisu abdiin qaba jechuudha. Obboleeyyan kanaaf haaraa taatan hundi keessanuu bakki kun yoo kan gurraachomtee jiraatu taate akka kanatti addeessa mallattoo gurra namaa fakkaatu kana irratti ol baasuu hin dagatinaa jechuudha. Viidiyoo yoo isinii tolellee laayik godha hiriyoota keessaniif sheer godha kan beenne irraa haa baruu jechuudha. Obboleeyyan keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa barnoota sadarkaa isaa eeggate jechuudha. Barnoota viidiyoo qulqullinaan waraabame chaanaala kanarratti isiniifin dhiyeessa. Kanarraaf qopheeffadhe immoo asumarratti kan xumuramu ta'a. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.